Gooftaa Yesuusitti kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa bakka jirtanitti ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atuun jedha. Attam jirtu. Yeroo kana sagantaalee fiinoo afuufaa mata duree jedhu jalatti dhiyeessaa jirru. Duula tamsaasa wangeelaa kana jalatti sagantaa kana hirmaataa kan jirtan hundumaatiin ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ayyaanni Gooftaa hunduma keessanii wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Sagaleen Gooftaa akkuma asirratti barreeffamee jiru Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti xiyoon gaara koo isa qulqulluu irratti fiinoo afuufaa jedha. Xiyoon gaara koo isa qulqulluu irratti fiinoo afuufaa. Sagaleen nama dammaqsu dhageessisaa. Guyyaa Waaqayyoo waan dhiyaateef warri biyyicha keessa jiran hundinuu haa hollatan jedha. Guyyaan Waaqayyoo waan dhiyaateef. Deebiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni jala ga'e raajiin ni agarsiisa saba Waaqayyoo. Sagantaalee kanaan dura isinii wajjin fudhadhe keessatti Waaqayyoo duraan dursee raajii nuuf kenneera. Macaafa isaa keessatti, macaafa qulqulluu kana keessatti wantoota ta'uuf jiran hundumaa nutti agarsiiseera. Waaqayyo dukkana keessatti nun dhiifne. Kanaafuu akka sagalee Waaqayyoo kun, sagalee raajii kun dubbatutti barri kuni bara Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti dhufaatiinsaa jala ga'e akka ta'e nutti agarsiisa. Kanaafi fiinoo afuufuu qabna. Namni hundumtuu dhaga'uu qaba. Namni hundumtuu ergaa fayyinaa kana fudhatee fayyuutiif carraa argachuu qaba. Kan jedhu fiinoon afuufamaa jira. Nan abdadha isinis saba Waaqayyoo ergaa kana kan dhaggeeffattan akka tasaa utuu hin taane Waaqayyo karooraan sagalee kana gara keessan fidaa jira waan ta'eef garaa keessan banaatii sagalee Waaqayyootiif yeroo kennaa. Har'aa mata dureen waliin ilaallu kan jedhu Yerichi yommuu ga'etti jedha. Egaa yaadadhaa waa'ee raajii ilaalaa turre. Waaqayyo duraan dursee karoora fayyinaa baase keessatti saba isaa dukkana keessatti utuu hin dhiisin raajota isaa garboota isaa raajotatti utuu hin mul'isin Waaqayyo utuu dursee hin dubbatin icciita tokkoyyuu raawwatu akkuma jedhame raajicha Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti amma immoo Yerichi yommuu ga'etti yeroon dursee kenname sun yeroon raajiin dubbatame sun yommuu ga'etti wanta ta'e ilaalla. Yerichi yommuu ga'etti jedha. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 fi 5 irraa dubbisuutiinan sagalee Waaqayyoo kana jalqaba. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 fi 5 irraa sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Barri murameef sun yommuu ga'etti garuu Waaqayyo ilma isaa erge jedha. Barri murameef sun yommuu ga'etti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Lakkoofsa 5 irraa inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhee jedha. Kadhata gabaabaa goonee sagalee Waaqayyoo kana gadi fageenyaan qo'achuutti dabarra. Haa kadhannu. Mootii bara baraa Waaqa jiraataa ulfaataa Waaqa keenyaa galata guddaa ulfina manan jedhamne sii dhiyeessina. Jaalala guddaa waan nu jaallatteef gaarummaa waan nutti agarsiifteef galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus nuuf jettee yommuu Yerichi ga'etti yeroo murame sun yommuu ga'etti waan dhuftee nuuf dhalattee nuuf duutee gatii cubbuu keenyaa nurraa baafteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo akkuma Yerichi dubbatu yerootti deebitee dhuftu jala ga'aa jira namanna. Gooftaa Yesuus dhufaatii keessanaaf anas ta'e sagalee kee kana namoota dhaggeeffatan hundumaa hafuura kee qulqulluutiin nu qopheessi. Amma immoo sagalee kee kana hafuurri kee nu barsiisu, garaa keenya nuuf saaqu, sammuu keenya nuuf banu, gara dhugaa keetti hafuurri kee nu qajeelchu. Kana hundumaa keessatti ati ulfaadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Yommuu Yerichi ga'etti jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo karoora qaba saba Waaqayyoo. Waaqayyo waan hojjetu hundumaa karooraan hojjeta. Akkuma dubbadhe immoo karoora isaa kana immoo saba isaatti agarsiiseera. Dukkana keessatti nun dhiifne. Maalitti taanee maal akka ta'uuf jiru
Waaqayyo dubbateera. Saba raajiin geggeeffamnudha jechuudha. Maaltu dubbatamee ture, maaltu raawwatame? Sagantaa keenya isa darbe keessatti gabaabaadhumatti tuquu yaaleera. Haa ta'u iyyuu malee har'a gadi fageenyaan waa'ee raajii addumaan immoo waa'ee yommuu Yerichi ga'etti gocha Waaqayyo godhe sana waliin ilaalla. Kakuu moofaa keessatti dhufaatiin Masiichaa hunduma caalaa mata duree isa guddaa akka ta'e ilaalleerra. Waaqayyo Addaamii fi Hewaan yeruma isaan cubbuu hojjetanitti gidduu seenuudhaan ilmaan namaa cubbuutti badanii akka nafneef, bara baraan cubbuutiin akka hin jiraanneef gidduu seenuudhaan Waaqayyo wangeela lallabe. Wangeelni jalqabaa macaafa qulqulluu keessatti lallabame seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti argama. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo bofa isaa Hewaaniin gowwomsee fi Hewaan wal bira dhaabe akkas jedhe. Siif dubartittii gidduutti diinummaa nan buusa jedhe. Siif dubartittii gidduutti diinummaa nan buusa. Sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee ni buruqsa. Ati immoo koomee isaa ni hiddita jedhe Waaqayyo. Sun lallaba wangeelaati. Diinummaan nuuf seexana gidduu akka buuf, bara baraan firoomni akka nu hin hafneef, ilmaan badiisaa ta'anii akka nu hin hafneef Waaqayyo murtoo murteessa. Waaqayyo wangeela lallabe. Garuu wanti jala muramuu qabu sanyii ishee jedhamee dubbatama. Yoo macaafa qulqulluu keessa gadi fageenyaan qorataa deemtan saba Waaqayyo, waa'een sanyii kanaa irra deddeebi'ee dubbatameera. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo Abrahaamiin sin eebbisa. Sanyii keetiin uummanni yookiin sabni biyya lafaa hundumtuu in eebbifamu jedhe. Karaa sanyii keetii, karaa kee uummanni biyya lafaa hundumtuu in eebbifamu jedhe. Akkasumas seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irratti Waaqayyo ammas irra deebi'ee Abrahaamiin karaa sanyii keetii sabni biyya lafaa in eebbifamu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sanyiin Hewaan sun, sanyiin dubartittii irraa dhalatu sun, sanyii Abrahaam jedhame takka ture immoo sanyii Yisaaq jedhame. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irratti yoo ilaaltan sanyii Yisaaq jedhame. Yisaaqiinis seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irratti karaa sanyii keetii sabni biyya lafaa hundumtuu in eebbifamu jedhe. Sanyii sana. Sanyiin sun sanyii salphaa miti. Sanyiin sun sanyii abdiiti. Sanyiin sun sanyii fayyinaati. Sanyiin sun sanyii cubbuu balleessuudha. Sanyiin sun sanyii dubartittii isa mataa seexanaa burkuteessuudha, hunkuteessuudha, badduu baasuudha. Isa saba Waaqayyo bilisa baasuudha. Ulee fayyina keenya, abdii keenya, furaa cubbuu keenya gooftaa keenya Yesuus bakka bu'a. Sanyiin sun Yaaqoobiinis bara Yaaqoob immoo sanyii keetiin jedhame. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 14 irratti karaa sanyii keetii sabni biyya lafaa in eebbifamattiin jedhe Waaqayyo ammas Yaaqoobiin utuu inni baqachaa jiru haala nabdiin qabaanne keessatti. Inni waa'ee har'aa boree isaa, waa'ee jireenya isaa, waa'ee nyaachaaf dhugaatii isaa yommuu inni yaadaa jiru Waaqayyo garuu yaa Yaaqoob ani waa'ee kee kan hin yaadu isa irraa qofa miti. Yaa Yaaqoob ani kan hin siif akeeku isa borga namaa qofa miti, isa bara baraati. Kaayyoon siif qabu kaayyoo bara baraati jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleewwan koo hordoftoota sagantaa keenyaa, kaayyoo Waaqayyo siniif qabu kaayyoo ishee har'aa qofa miti. Ishee nyaannu, ishee dhugnu, wayyaa uffannu, kophee kaawwannu, mana keessa jiraannu, qarshii argannu,
qofa miti Waaqayyo kan inni nuuf yaadu. Hubadhaa kaayyoon Waaqayyoo yaadni Waaqayyo nuuf qabu yaada bara baraati. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Karoorri Waaqayyo siif qabu karoora bara baraati. Hubadhu karoora Waaqayyoo jala akka jirtu, karoora Waaqayyoo keessa akka jirtu. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti waa'ee sanyii sanaa sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Nan dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatii fi abdii kenneera. Caaffanni qulqullaan akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddootan jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoos jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hiddi Abrahaamitti himame sun yookiin sanyiin hiikaa kan biraarraa sanyii jedha. The seed of Abraham jedha afaan Ingiliffaatiin. Sanyii jechuudha. Sanyiin Hewaanitti himame sun. Sanyiin Abrahaamitti himame sun. Sanyiin Yisihaaqitti himame sun. Sanyiin Yaaqoobitti himame sun. Sanyiin Daawititti himame. Sanyiin inni raajonniif ergamoonni lallabaa turan. Ilma Daawit inni jedhame sun. Ilma Yoosef inni jedhame sun. Sanyii baay'ee miti, sanyii tokko qofa. Sanyiin sun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedha sagalee Waaqayyoo. Jala muree ifa godhe Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti. Hidda baay'ee ittiin hin jenne Abrahaamin. Hidda tokko ittiin jedhe. Yisihaaqiinis akkasuma. Yaaqoobiinis akkasuma. Hewaaniinis akkasuma. Daawitiinis akkasuma. Hidda Daawit jedhama. Hidda tokkicha. Inni immoo eewadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yommuu Yerichi ga'etti. Akkuma Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa yommuu yeroo murame sun ga'etti jedha. Waaqayyo karoora qaba, yeroo mure qaba, Waaqayyo yeroo sanatti immoo hin raawwata. Nuu raawwate. Ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee nuuf du'e saba Waaqayyoo. Yeroo himame sanatti. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 10 irratti immoo waa'ee Yihudaa yommuu dubbatu siiqqeen Yihudaarraa hin darbu. Uleen bulchiinsaas harka isaa keessaan bu'u jedha. Hamma Shiiloon dhufutti jedha. Innis waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Maalan isinitti himuu yaalaa jira. Waaqayyo raajiitiin dursee maal ta'uuf akka jiru nuuf ibseera. Faayisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu, yoom akka dhufee dhalatu, haala akkamiitiin akka dhalatu, biyya eessatti akka dhalatu dubbateera Waaqayyo. Raajiin sun immoo saba Waaqayyo yommuu Yerichi murame sun ga'etti raawwateera. Bara keenyatti saba Waaqayyo namni hundumtuu kan beeku qabu. Waaqayyo waan muree qopheessi qaba. Waaqayyo kan immoo raajiitiin dursee dubbateera. Innis dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus nu fudhachuuf hin dhufa. Gooftaan Yesuus mootummaa isaatti si galchuuf dhufa. Jireenya bara baraa siif kennuuf dhufa. Gooftaan Yesuus bakka siif qopheessaa jira. Gaaffiin guddaan jiru garuu atoo raajii kana hubatteettaa? Atoo jireenya kee dabarsiisatti kenniteettaa? Sababiin isaa Waaqayyo Waaqni keenya Waaqa jaalalaati. Humnaan namoota mootummaa isaatti hin galchu. Uleedhaan fuudhee Waaqayyo reebee mootummaa isaatti nama hin galchu. Waaqayyo jaalalaidha. Ergaan Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo jaalala. Waan inni godhu hundumtuu jaalala. Aangootti namatti agarsiisuun barbaadu. Hundumaa danda'a yoo ta'e iyyuu waan hundumaa jaalalaan godha. Jaalala sanaaf deebii kenniteettaa? Jaalala fannoo Kiristoosiif. Mararteetiin si harkisanni isaaf deebii laatteetta? Gaaffii guddaan sana saba Waaqayyo. Gaaffii guddaan sana. Garuu Waaqayyo
guyyaa nuu qopheesse qaba. Fayyina nuuf karoorseera. Gidiraa dhiphina, cubbuu hammina, dukkana, bittaa seexanaa biyya lafaa kana keessatti nu mudatu hundumaa keessaa Gooftaan Yesuus nu baasuuf dhufeera. Yerichi yommuu geettedha. Isaayaas boqonnaa 9 irratti kanaan duras yommuun sagantaa kana irratti tajaajilu dubbadheera. Isaayaas boqonnaa 9 irratti sagalee Waaqayyoo waan inni dubbisuun barbaada. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti sagalee Waaqayyoo waan inni jedhu waliin ilaalla. Akkas jedha, mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa in jedhamadha. Kun saba Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tun dhalatin waggoota 100 baay'ee dura dubbatame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waggoota 100 baay'ee dura. Kunoo mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa in jedhama jedha. Ajaa'iba! Waaqayyo karoora qaba. Waaqayyo karoora qabaachuu isaa mini kan na ajaa'ibu. Akkuma irra deddeebi'ee dubbadhu. Waaqayyo karoora sana keessa anaaf siin maqaatiin nu galchuu isaati. Nu beekee maqaatiin karoora sana keessatti nu hiriirsuu isaati. Karoorri sun nu ilaallata, nama biraa miti. Dursee wanta Waaqayyo dubbate sun yeroo isaatti akkuma dubbatametti ta'e yommuu yerichi gahetti akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu. Saba Waaqayyoo Museen waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbataa ture. Isin ajaa'ibu. Macaafni qulqulluun kun guutummaatti kan inni barreeffame waa'ee karoora fayyinaati. Waaqayyo ilmaan namaa warra jannataa ba'an ta'ee jalqabumayyuu attamitti uume, attamitti immoo jannataa ba'anii, attamitti rakkoon amma keessa jirru kun nurra ga'ee, rakkoo kana keessaa immoo Waaqayyo attamitti nu baasuutiif furmaata qopheesse kan jedhudha macaafni qulqulluun kan inni barreeffame. Haa ta'u malee sana keessatti yommuu itti dhiyaannee ilaallu Museen kan inni barreesse, macaafonni kan isaan barreeffamanii waa'ee Gooftaa keenya Yesuus. Mee gara Wangeela Yohaannis akka dhaqnuun barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 irratti sagalee Waaqayyoo waan jedhuun isiniif dubbisuu barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 irratti caaffata qulqullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffata hin qorattu. Caaffannoonni sunis immoo anaaf dhugaan ba'e. Warra Yihudootaatiin jedha. Keessumaa warra Fariisotaatiin. Caaffata qulqullaa'oo irraa jireenya bara baraa arganna jettanii yaaddu. Garuu caaffanni qulqullaa'oon akka jirutti waa'ee koo dubbatu. Isin ajaa'ibu saba Waaqayyoo. Waa'ee Gooftaa keenya Yesuus dubbatu caaffanni qulqullaa'oon. Raajonni kanaaf ka'ani. Mootonni kanaaf kaafamani. Karoora Waaqayyoo sana bakkaan ga'uuf. Karoora sana keessatti immoo akkuma jedhe maqaan kee keessa jira. Karoora sana keessatti Waaqayyo si yaadeera. Karoorri sun siif karoorfame. Karoora sana keessa jirtaa garuu. Karoora sana keessatti galuuf Gooftaa Yesuus Kiristoos amanuun waan filannoo hin qabnedha. Kan isatti amane immoo karoora Waaqayyoo sana keessatti gala. Jireenya bara baraa argata. Du'aa gara jireenyaatti, dukkanaa gara ifaatti ce'a. Murtoon isa irratti muramu hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Karoora sana keessa jirta obboleessa koo, obboleettii koo. Caaffanni qulqullaa'oon waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatu. Wangeela Luqaas keessattis Gooftaan Yesuus
boqonnaa 24 keessatti adeemtota yookiin imaltoota karaa Emaawusiin akkasittiin jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 25 kaaseen dubbisa. Inni immoo isin gowwoota attamiitii waan raajonni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaanni garaa keessanii attam daagiidha. Kiristoos kun kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galuun barbaachisu hin turre mooree isaaniin jedhe. Innis macaafa Musee fi macaafota raajotaa hundumaa keessatti iddootti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaaniif hiike jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Musee keessatti, macaafa raajotaa keessatti iddootti waa'ee isaa dubbatu hundumaa hiikee isaanitti kun waa'ee koo dubbate, kun waa'ee Kiristoos dubbate, kun waa'ee Kiristoos dubbate. Kiristoos du'uunsaa, du'aa ka'uunsaa barbaachisaa akka ta'e beektanii. Macaafni waa'ee koo dubbatu, raajiin waa'ee koo dubbatanii. Raajiin sun immoo Yerichi yommuu ga'etti Waaqayyo raawwateera jedhee bartoota isaa warra karaa Emaawus imalaa turan sanatti dubbate Gooftaan Yesuus. Har'a immoo anaaf sitti dubbata obboleessa koo obboleettii ko. Museen waa'ee Gooftaa keenya Yesuus barreesse. Raajonni waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barreesse. Abboonni waa'ee isaa abdatani. Sabni Waaqayyoo imala sanarra adeemani. Har'a immoo imala sana akka adeemnuuf, jireenya bara baraatti akka galluuf, yeroo murame sanatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee yommuu dhufutti akka jireenya bara baraatti isaa wajjin seennuuf Waaqayyo karoora isaa anaaf isiniif baaseera. Galanni isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyo Yerichi yommuu ga'etti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durbarraa dhalachuudhaan, seera jalatti dhalachuudhaan warra seera jala jiran bilisa baasuudhaaf dhufe Gooftaan Yesuus jedha Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 irratti. Bilisummaa bara baraa argachuun fedha keetii obboleessa ko. Yerichi yommuu ga'etti Yesuus dhufeera. Garuu Gooftaan Yesuus inni jalqaba dhufe suni, Yerichi yommuu ga'etti inni jalqaba dhufe suni akkasuma deebi'ee nan dhufa jedhee dubbateera. Yeroon sun jala ga'aa jira. Guyyaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhe Iyyoo'el. Kanaafuu fiinoo afuufaa jedhe. Guyyaan Waaqayyoo waan dhiyaateef, Yerichi waan jala ga'eef jedha sagalee Waaqayyoo. Yerichi yommuu ga'e Gooftaan keenya Yesuus dhufe. Macaafa qulqulluu keessaa gadi fageenyaan yoo ilaaltanii raajiin garaagaraa waa'ee dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbataman yeroo isaaniitti raawwataman. Fakkeenyaaf Gooftaan Yesuus Beetlihemitti akka dhalatu raajii Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dubbatama. Yaa Beetlihem Efraata, ati mandaroota Yihuudaa keessaa ishee xiqqoodha. Garuu kan hundeensaa qomoonsaa bara durii keessaa ta'e si keessaa naaf ba'a jedhama. Yommuu warri beektonni baha biiftuutii dhufanii mootichi dhalate eessa jira jedhanii Heroodisiin gaafachiisanii, Heroodis immoo beektota macaafaa waamee yommuu gaafate eessatti dhalata Masiihichi, mootichi eessatti dhalata jedhee yommuu isaan gaafate mootichi kan inni dhalatu Beetlihem Yihuudaatti jedhamee Efraataatti jedhamee barreeffameera jedhani. Akkuma kana Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 yoo ilaaltanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlihem Efraataatti dhalate. Waaqayyoo akkuma jedhe yeroon isaa yommuu ga'etti raajii dursee saba isaatti hime sana raawwate. Sana qofamni saba Waaqayyoo. Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti immoo kunoo durbi ulfoofti, durbi duudaan jechuudha. Durbi ulfoofti ilma sindeessi, maqaa isaas Amaanu'elitti immoggaafti jedhamee barreeffame. Wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 18-23 yoo dubbiftanii ilaaltani Maariyaam durbatti ergamichi Gabri'eel yommuu dhufee dubbate ani durba duudhaadha akkamittiin kun ta'uu danda'a, akkamittan ulfaa, akkamittan daa jettee dubbatte.
hafuura qulqulluutu sirra buufata. Kanaafuu ilman deessa. Maqaa isaas Yesuusitti moggaaftu. Inni fayyisaa saba isaatiin ta'a jedhe Yoosefiinis Maariyaamiinis. Raajiin dursee dubbatame saba Waaqayyo. Yeroon isaa yommuu ga'etti galanni Waaqayyoof haa ta'u hin raawwatame. Akkasumas faarsaa 41 lakkoofsa 9 irratti hiriyoota isaatiin hiriyaa isaatiin akka ganamu dursee dubbatame. Yoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 akkasumas 19 ilaaltani Yihuudaan gooftaa keenya gooftaa kootu jedhu michuu kootu jedhu dabarseessa kenna. 26 irratti immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 26 irratti immoo ilaaltani na dhungachuutiin dabarsee na laattaa jedhe gooftaan Yesuus. Inni amma inni dhungadhu suni isaatii qaba yommuu Yihuudaan jedhe. Raajiin dursee dubbatameera. Waaqayyo dursee ibseera. Kanaaf hin jedha obbolaawwan ko. Karoora Waaqayyo keessa jiru. Waaqayyo immoo dursee isin argeera. Akkasin fayyitan barbaada. Akkasin dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif qophooftan barbaada. Akkasin harka keessan isatti dabarsitanii laattan, yaada keessan garaa keessan isatti dabarsanii laattan, ofii keessan irratti akka isa moosiftan, karaa isaarra akka deemtan, bartuusa akka taataniif gooftaan Yesuus waamicha isiniif dhiyeessaa jira. Akka qarshii 30tti gurguramu Zakkaariyaas boqonnaa 12 dhiifama 11 lakkoofsa 12 irratti kaawwamee jira. Dursee dubbatame waggoota 100 baay'een dura. Zakkaariyaas raajii Zakkaariyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti qarshii 30 akka gurguramu. Kun immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hanga 16tti yoo ilaaltani Yihuudaan qarshii 30 fudhatee gooftaa keenya akka dabarsee kenna hin dubbata. Qarshii 30 fudhate. Waaqayyo raajinni dursee dubbate yeroo isaatti raawwatame. Akka fannifamuuf jiru, akka waraanamuuf jiru Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti barreeffamee jira. Kan immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 16 hanga 18 irratti hin argattu. Warri na waraanan na ilaalu jedhe. Gooftaan Yesuus akka inni waraanamu anaaf isiniif jedhee akka inni waraanamu dursee dubbatameera. Sun immoo raawwatameera. Yommuu yerichi ga'etti nama ajaa'iba. Yommuu yerichi ga'etti karoorri Waaqayyoo raawwatama. Yommuu yerichi ga'etti ammas karoorri Waaqayyoo inni guddaan hin raawwatama. Gooftaan keenya Yesuus hin dhufa. Yommuu yerichi ga'etti. Faarsaa 34 lakkoofsa 20 irratti akka dubbatutti lafee isaa keessaa tokkollee hin cabu jedha. Lafee isaa keessaa tokkollee hin cabu. Kunis Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 31-36 yoo ilaaltan hin argitu. Lafee isaa keessaa tokko hin cabne gooftaan keenya Yesuus yommuu du'e akka raajii keessatti dubbatametti. Namoonni warri Roomaa fannisan yeroo baay'ee mukarraa akka isaan hin bulle waan barbaadamuuf lafee isaanii cabsanii irraa buusu. Lafee isaanii yommuu cabsani hin du'u jechuudha. Haa ta'u malee gooftaa Yesuusin yommuu lafee isaa cabsuutiif dhaqan yommuu ilaalan du'ee ture. Kanaafuu lafee isaa hin cabsine. Raajiin dursee dubbatame yeroo isaatti raawwatame. Akka namoonni wayyaa isaatti carraa buufatan faarsaa 22 lakkoofsa 18 irratti raajiitiin dubbatame. Isin ajaa'ibu saba Waaqayyo. Kan immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 35 irratti raawwatame argitu. Waa'een fayyina keenyaa akka tasaa miti. Waa'een jireenya keenyaa akka tasaa miti. Uumamuun keenya akka tasaa miti. Egereen keenya tasa miti. Karooraan geggeeffamna galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karoora kana immoo Waaqayyo dursee raajiitiin nutti himeera. Ilmaan namaa hundumtu akka fayyuuf. Haa ta'u malee hundumamni kan fayyu kan nama gaddisiisu. Namoonni baay'een dugda isaanii Waaqayyo irratti galagalchu. Warra isatti amananiif garuu jedha
Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 warra isa fudhataniif garuu ilmaan waaqayyo akka ta'aniif aangoo kenneef jedha. Ijoollee waaqayyo ta'uu barbaadu. Ilma waaqayyo intala waaqayyo ta'uu barbaadu saba waaqayyo. Waaqayyo carraa isiniif baneera. Waaqayyo gatii sanaaf barbaachisu hundumaa kaffaleera galanni isaaf haa ta'u. Akka fayyitan barbaada. Gara sanatti si waamaa jira saba waaqayyo. Waa'in fayyina keenya, waa'in eenyummaa keenya, jaalala waaqayyo nuuf qabu, karoora waaqayyo nuuf qabu dursee dubbatameera. Tasa miti jireenyi keenya. Akka carraa miti. Waaqayyotu karoora qaba. Karoora sana keessa immoo anaaf isiniin galcheera. Galanni isaaf haa ta'u. Yoo dinnee keessaa of baafne malee karoora sana keessaa namni nu baasuu hin danda'u, seexanni illee nu baasuu hin danda'u. Harka keenya Yesuusitti kennanneennaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 10 keessatti akkuma dubbate eenyullee harka koo keessaa isin butachuu hin danda'u. Eenyullee. Kanaafuu harka keessan Kiristoositti kennadhaa. Karoora waaqayyoo keessa akka jiraattaniif. Raajii Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irratti immoo akkanni awwaalchaa yookiin boolla awwaalchaa nama sooressaa keessatti awwaalamu dursee dubbatameera. Kunis immoo wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 hamma 60 yoo ilaaltan Yoosef nami jedhamu nami dureessi tokko iddoo awwaalchaa ofii isaatiif qopheeffate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka keessatti awwaale argina. Waan jireenya isaatiif qopheeffate Yesuusiif dabarsee kenne namni kun. Kunoo hammarraatti maqaan isaa dhaama. Sassatuun ofittummaan mootummaa waaqayyoo keessatti iddoon qabu. Waaqayyoof jedhee namni jireenya isaa dabarsee kenne, waaqayyoof jedhee namni gatii kaffalu waaqayyo biraa beenyaa isaan argata. Waaqayyo amanamaa galfata nyaatu. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaafuu gooftaan akka haala inni ittiin awwaalamullee dursamee dubbatame. Yeroon du'a isaatii dursamee dubbatame saba waaqayyo. Raajii Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 26-27 yommuu ilaaltan yeroo sanatti masiihichi in ajjeefama jedhee dubbatame. Yoo raajii kana sirriitti qorattan sagalee waaqayyo sirriidhumatti raawwataa dhufe. Sirriidhumatti raawwataa dhufe. Yommuu Yerichi ga'etti fayyisaan keenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate. Yommuu Yerichi ga'etti. Ammas yommuu Yerichi ga'utti gooftaa Yesuus deebi'ee dhufa. Isaaf akka qophoofnuuf waaqayyo waamicha nuuf dhiyeessaa jira saba waaqayyo. Akkuma isiniin jedhe waan hundumtuu akka karoora waaqayyootti karoorfame. Karoorri sun immoo anaaf isiniif. Sana gochuu keenyaan, karoora sana fudhachuu keenyaan wanta ta'u sagalee waaqayyoo Galaatiyaa keessatti dubbatame. Gara sanan isin geessuu barbaada. Galaatiyaa boqonnaa 4 keessa sagalee waaqayyoo lakkoofsa 6-7 waan inni jedhuun isiniif dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa waaqayyoo garbicha miti ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetii dabartee argachuuf jirta. Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'etti ilma isaa yommuu erge isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf waaqayyo hafuura isaa gara keessanitti erge. Garaa keenya keessa kaa'ee jira. Ilmaan waaqayyo garaa keenya hafuura qulqulluutiif yoo banne hafuurri waaqayyo yommuu nu keessa boqotu ilmaan waaqayyo ta'uu keenya ragaa nuuf ba'a. Akka ilmaan mootummaatti immoo akka jiraannuuf nu gargaara. Erga akkas ta'ee jedha. Egaa ati si'achi maal miti jedha. Garbicha miti. Karaa waaqayyoo. Waaqayyotu kana siif kenna. Sichi ati galaa mana namaa miti. Sichi ati bittaa nama biraa jala hin jirtu. Ati amma ilma yookiin intala waaqayyooti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ilma mootii. Intala mootii. Erga ilma taate immoo
dhaaltuudhas galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhaaltuudhas. Dhaaltuu mootummaa waaqayyoo. Dhaaltuu eebba waaqayyoo. Akka taanuuf waaqayyo yeroo isaatti ilma isaa erge. Dubartii irraa akka dhalatu taasise. Jireenya bara bara karaa isaa akka argannu nu godhe. Amma kanaafuu ilmaan waaqayyoo akka taanu nu taasise waaqayyo jechuudha. Kana hundumaa maaliif godhe? Maaliif dhufe gooftaan Yesuus? Mee gara macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jalqabnee haa dubbifnu. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jalqabee sagalee waaqayyoo waan inni jedhuun isinii dubbisa saba waaqayyoo. Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroo yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Gooftaan Yesuus kan inni dhufe nuuf du'uudhaaf dhufe. Nuuf du'uun maaliif barbaachise? Gatii cubbuutu du'a. Roomee 6:23 irratti akkuma dubbatu. Gatiin cubbuu du'a. Hisqeel boqonnaa 18 keessatti akka dubbatu lubbuun cubbuu hojjette hin duuti jedha. Cubbuun summiidha. Cubbuun nama ajjeesa. Cubbuun nama balleessa. Cubbuun waaqayyo irraa adda nama baasa. Garuu kan nama ajaa'ibu waaqayyo ilmaan isaa akka taanuuf, dhaaltuu isaa akka taanuuf yerichi yommuu ga'etti raajiin dubbatame karoorri waaqayyoo yommuu ga'etti maal godhe jedha? Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroo yaadame yommuu ga'etti jedha. Ammas irra deebise. Yeroo yaadame, yeroo waaqayyo karoorse yommuu ga'etti. Karoorri waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'etti. Kiristoos warra akkuma keenya waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e jedha. Jaalalli waaqayyo nama ajaa'ibsiisa. Gochi Kiristoos nama ajaa'ibsiisa. Qajeelotaaf mini kan inni du'e. Warri fayyaa qabanii ogeessi isaaniin barbaachisu jedhe. Ogeessi fayyaa. Ani kanan dhufe cubbamoota barbaaduudha jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 irratti namni kun cubbamoota simatattiin jedhan gooftaa Yesuusiin. Namni kun cubbamoota wajjin nyaata, qaraxxoota wajjin nyaata ittiin jedhan. Namni kun ejjitoota wajjin haasa'a ittiin jedhan. Warra uummanni harka qabee nagaan gaafanne. Namni kun warra lamxaa'ee dhaqa ittiin jedhan. Inni garuu warra lamxiin qabu harkaan tuqee fayyisa galanni isaaf haa ta'u. Inni garuu warra cubbamoota dhaqee gidduu taa'ee ofitti qabee haasofsiisa. Inni garuu warra ejja irratti qabaman dhagaa ittiin darbatinaa jedha. Sitti muru jedha. Garuu lammata cubbuun hojjetin jedha. Jaalalli waaqayyo dinqiidha saba waaqayyo. Warra qajeelotaaf, warra rakkoo hin qabneef mini gooftaan Yesuus kan dhufe. Warra cubbamoota, warra dadhaboota. Har'a haalli itti keessa jirtu haala hamaa ta'uu danda'a. Araadaan kan qabamte ta'uu dandeessa. Dhugaatiin kan hidhamte ta'uu dandeessa. Jimaa qamuun kan hidhamte ta'uu dandeessa. Jibbaan kan hidhamte ta'uu dandeessa. Ejjaan kan hidhamte ta'uu dandeessa. Sittana obboleessa koof obboleettii ko. Humni Kiristoos Yesuus, humni fannoo isaatii xaxaa sana hundumaa ciruu danda'a galanni isaaf haa ta'u. Wanti isaan ol ta'e isaaf dadhabamu hin jiru. Atumti harka kee isatti kennadhu malee, atumti fedha kee itti agarsiisi malee, atumti maqaa isaa waammadhu malee dafee si qaqqaba gooftaan Yesuus. Seenaa kee jijjiira gooftaan Yesuus. Ba'aa kee sirraa kaasa gooftaan Yesuus. Dukkana kee ibsa gooftaan Yesuus. Boqonnaa siif kenna Yesuus. Warra akka koof akka keessan cubbamoota ta'an barbaacha dhufe galanni isaaf haa ta'u. Dadhaboota ta'anii utuu jirru yeroon isaa yommuu ga'etti, yeroo yaadame sun, yeroon karoorfame sun yommuu ga'etti Kiristoos akkuma keenya waaqayyo irraa warra fagaatanii turaniif du'ee
jedha. Waaqayyo irraa fagaachuun sitti dhaga'ama. Kiristoos siif du'eera. Gara isaa kottu. Sababiin isaa karaa isaa gara abbaatti dhiyaachuun nuuf ta'eera jedha sagaleen Waaqayyoo. Gara teessoo Waaqayyootti seenuun nuuf kennameera karaa Gooftaa Yesuus jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaafuu carraa addaa nuuf kenneera Waaqayyo. Carraa kanatti fayyadamna obbolawwan ko. Lakkoofsa 7 irratti akka tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa. Hammam akka nu jaallate. Utuu maal taanee jirru? Utuu cubbamoota taanee jirru nu jaallate Gooftaan Yesuus. Qajeelota taanee namoota gaarii taanee utuu jirru min kan nu jaallate. Cubbamoota taanee gaddeebi'oota taanee abdii dhabeeyyii taanee utuu jirru nu jaallate. Kun immoo jaalala Waaqayyo nuuf qabu agarsiisa saba Waaqayyoo. Obboleessa ko obboleetti ko Gooftaan Yesuus jaalala sammuu namaa ol ta'een si jaallata. Namni yoo si jibbe, haalli yoo sitti ulfaate, naannaan kee yoo sitti dukkanaa'e, diinni yeroo hundumaa dhagaasaa yoo sitti guure, sittanima jaalalli Waaqayyo siif qabu sammuu namaa oli, hammati yaadduun oli, harka keessatti kennadhu. Jaalala isaatiin si quubsa. Boqonnaa siif kenna. Abdii sitti hora, abdii jireenya bara bara. Utuu cubbamoota taanii jiru nu jaallateedha. Hammam akka inni nu jaallatu agarsiisedha. Nama ajaa'ibsiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa Waaqayyo jalaa ooluuf jirraree jedha. Dhiiga isaatiin maal taane? Qajeelota. Waaqayyo biratti nuyi qajeelotatti lakkaa'amu. Isin ajaa'ibu. Sichin qajeelaa taa'amini. Kana keessaa bahee kana godheen fuula Waaqayyo duratti fuulduratti fudhatama argadhaame miti. Dhiigi Yesuus Kiristoos inni nuuf dhangalee qajeelota nu godheera. Warri amanan qajeelota ta'aniiru. Amantiitiin fayyifamtan ayyaanaan jedha sagalee Waaqayyo. Ayyaanaan fayyifamtan karaa amantii. Ayyaana Waaqayyo isa tolu nuuf kenname. Obboleewwan ko Waaqayyo ofitti nu araarseedha sagalee Waaqayyo. Qorontoos 2:5-8-21 yoo ilaaltan karaa fannoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo ofitti nu araarseedha. Isin ajaa'ibu nuti Waaqayyoon kadhatee maaloo nutti araarami jennee jaarsummaatti erginee araaramne miti. Yookiin beenyaa baafnee araaramne miti. Nu warra nutti murame, nu warra bittaa cubbuu jala turre, nu warra diinota Waaqayyoo turre, isarraa cubburraan kan ka'e warra adda baanee turre Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos karaa dhiiga isaa safannoo irratti dhangalee ofitti nu araarseedha. Haaleluyyaa. Ofitti nu araarse Waaqayyo. Waaqayyotti araaramteetta? Waaqayyo wajjin nagaa qabdaa? Yesuus dhiiga isaa siif dhangalaase. Dhiigni bu'u malee dhiifamni cubbuun jiru jedha. Ibroota 9:22 irratti. Dhiigni bu'u malee araarri hin jiru. Araara keetiif kan barbaachisu dhiigni qulqulluun kan cubbuu hin qabne kan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oolaa Waaqayyoon ni jedhame dhangala'eera. Kanaafuu araaramuu barbaadda taanaan harka kennadhu Waaqayyotti. Sababiin isaa Waaqayyo ofiisaa yookiin nuun ofitti nu araarse. Inni dura nuun lolle nuti Waaqayyoon lolle malee. Addaamtu Waaqayyoon dhokate malee Waaqayyo isa barbaacha ba'e. Roomee 10 keessatti waa'ee ijoollee Israa'el sagalee Waaqayyo yommuu dubbatu saba boqu jabeessa kanatti yeroo hundumaa guyyaa guutuu harka koo bal'isee eega'edha Waaqayyo. Waaqayyo nun lolle. Nutu isa lole. Nutu isa baqate. Nutu akka diinaatti isa lakkaa'e. Nutu gara diinaa hiriire. Seexana wajjin nutu hiriire. Amma garuu Waaqayyo ofitti nu araarseera galanni isaaf haa ta'u. Karaa kam? Karaa dhiigaa. Dhiiga ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhangalaasuuti. Yommuu Yerichi ga'e, yeroo murame sun yommuu guutetti yommuu ga'etti Roomee 5 akkasumas Galaatiyaa 4 keessatti akka dubbatame.
saba waaqayyo. Waaqayyotti araaramtaniittu. Sababiin Isaayyaas boqonnaa 53 keessatti akka dubbate inni nuuf jedhee reebame akka hoolaa gara qalmaatti oofamu calluma jedhee geeffame afaan isaan saaqqanne dhiiga isaanuuf jedhee dhangalaase madaa isaatiin fayyine ba'aa keenya nurraa fuudhe yeroon isaa yommuu ga'etti waaqayyo karaa fannoo ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa akka argannuuf waan barbaachisu hundumaa godheera. Kana oduu gammachiisaan kana wangeela jechuun saba waaqayyoo. Waaqayyo sin jaallateera, waaqayyo ofitti sin araarseera, waaqayyo gatii cubbuu keessanii hundumaa baaseera, waaqayyo mootummaa bara baraa isiniif qopheesseera. Kanaaf isin waameera. Waamicha isaaf deebiin keessan maaliidha qabxiin jiru? Garuu saba waaqayyo har'a guyyaan fayyina. Bor hin jedhinaa, iftaan hin jedhinaa, ergan mana ijaarradhe hin jedhinaa, ergan fuudhee hin jedhinaa, ergan heerume hin jedhinaa, ergan barumsa koo xumure hin jedhinaa, ergan soorome hin jedhinaa. Guyyaan borii kan keessan mini har'a waaqayyotti araaramu. Har'a gara waaqayyoo dhaquun, har'a harka keenya isatti kennachuun, inni immoo eebbasaa, nagaasaa, jaalalasaa, gaarummaa isaatiin isin eegaa jira. Hunduma caalaa jireenya bara baraa isiniif qopheesse isin eegaa jira. Kanaafuu jireenya keenya Yesuusitti haalaan waa'een fannoo Kiristoos warra biyya lafaatiif gowwummaadha. Nuyi warra amanneef garuu jedha Phaawulos Qorontoos duraa boqonnaa 1:18 irratti fannoon Kiristoos inni humna waaqayyooti, humna fayyisu, ogummaa waaqayyootis Kiristoos jedha. Lakkoofsa 22-25 yoo dubbiftan immoo humna waaqayyoo, fayyina waaqayyoo fannoon Kiristoos. Kunis immoo yeroon isaa yommuu ta'etti godhe waaqayyo. Yeroo gooftaan keenya Yesuus itti deebi'ee dhufus ga'aa jira. Kanaaf qophooftaniittu of qopheessaa saba waaqayyo. Waamicha kana jalaan didinaa garaa keessan banaafi Yesuusiif garaa keessan banaafi olaa seenu. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Karoora waaqayyo isiniif qabu kana akka itti fayyadamtaniif gooftaan isin haa gargaaru. Gaarummaan isaa hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan tura. Filannaa gurtaan si kenne
fakkaan dhimma ittiin baane. Kabe beksi saraji sobdun kindae Ibefon saras wayu feduntu tafana bule Kuntof talini tina markisu tahu sabadu Usane guna faisu yesu sarkaba fadu Chalake lafa mafsi goyomsa Sirati moe mafsi gabumsa Ogumma mafgare tebasu Kadadu goftaan sirraa hin dandeessu. Kabajaa hojjechuu mala gooftaa keessatti Isteediyam teemaaf ramadaam tageeta gadaanaatti Jaalala isaatiin buddeen jireenyaa utuu si soolu Ittiin bultookee maaf godhatan baabooyotaa jiru Dheedhii gammachuu si simata fayyoo kee arguudhaaf ariifata Tuftii keessannoo sin irraanfatu Jaalalli siif qabu hin irratu. Israel mana soracha misiri yade Bulchiinsa waaqaan geggeeffamurraa mootii barbaade Nabee kan jedhee waan caalaa bu'aa si buusuun beektu Dhumaa fokkisaa si fiduuf malaa waan ati filattu Fayyina keetiif kan taa'amu haal dure waan mimmijeesse Gaatii barbaachisu baase eeyyama kee qofa eega ayyaana saansi golguudha moofaa cubbuu sirraa baase yoo dhiboofteef balbalaa raraan cuufama ittiin beellaamin fayyoof murteef adama yeroo gooftaan siif kenneetti gargaarami qalbii kee jijjiirradhuutti taraarame yoo dhiboofteef balbalaa raraan cuufama ittiin beellaamin fayyoof murteef adama yeroo gooftaan siif kenneetti gargaarame qalbii kee jijjiirradhuutti taraarame.
kee hundumaa foofudhu galata olmaa kee golgoosee dhageessaa dubbata ammumaan danda'ee gaarummaa kee dhima kiyyoo diinni kaa'ee nan qabne tasuma ati Shaddaayi hundumaa dandeessa jechi kees dhugaadha amma jettu keessa arras booris jirta kan turte kaleessa nan labsa olmaa kee biyyeen galateessa. Kandumaan olii uumama sitti wakkatu keekuun galatuma baala namni guutee waa'ee kootu muure harka keetu dhufee gudunfaa koo fuure. Kandumaan olii uumama sitti wakkatu keekuun galatuma baala namni guutee waa'ee kootu muure harka keetu dhufee gudunfaa koo fuure. Gaachanaa koo abbaa jaalu galanni kee addaa homtuu sin madaalu gaafan taa'ee yaadu waan ati naaf goote iddoon badee ture barbaaddee na fuute. Gaachanaa koo abbaa jaalu galanni kee addaa homtuu sin madaalu gaafan taa'ee yaadu waan ati naaf goote iddoon badee ture barbaaddee na fuute. Ati Shaddaayi hundumaa dandeessa jechi kees dhugaadha amma jettu keessa arras booris jirta kan turte kaleessa nan labsa olmaa kee biyyeen galateessa. Olmaa baay'ee guddaa baala koobsiise naaf hojjeta gooftaa maali yoon beeksise gargaaraa dhugaa koo waa'ee kee nan hima jallan jechisiisu olmaa kee tolchuma. Olmaa baay'ee guddaa baala koobsiise naaf hojjeta gooftaa maali yoon beeksise gargaaraa dhugaa koo waa'ee kee nan hima jallan jechisiisu olmaa kee tolchuma. Galanni kee yoomuu dhageessaan irraatu waan ati naaf goote garaan kun dagaatu haalaan sin madaalu